Welcome again. Barachuun ammaasi barumsi keenya kan jechoota dhibban namni afaan hin beekne jalqaba irratti barachuu qabu jennee ilaalaa jirru kan itti fufu ta'a. Kutaa irraa kanaanis jechoota muraasa kan ilaallu ta'a. So hanga xumuratti nu faana turaadha. So kutaa irraa kanaan jecha 51 jirra jechuudha. Jechi 51 irraa kuni good jedha. Okay? Good. Akkasitti bifna. So kutaa jalqabaa yookiin kutaa tokkoffaa akka barumsa beekeenyatti yeroo eegallu barsiisaan yeroo raayitiitti sii godhu 10 irraa 10 yookiin 5 irraa 5 yeroo cuftu very good siin jedha jechuudha. Maaliif jennaan jechi kuni namni hin beekne jiru. Okay? Sababni isaatis kutaa jalqabarraa barsiisonnis good siin jedha yookiin immoo very good siin jedha. Okay, yoo qabxiin tee bareeddu taate very good siin jedha. Yoo immoo hamma tokko bareedaa ta'e good siin jedha. So good jechuun akka gaarii ta'e namoonni beekna jedheetiin abdadha. Here we have English definition that given for this term. Good means something nice or right or correct jedha. Good jechuun no wanta gaarii ta'e jechuudha. Nice jechuudha yookiin immoo right wanta sirrii ta'e yookiin immoo correct jechuun sirruma jechuudha. So afaan keenyatti yeroo deebi'u gaarii jechuudha walumaa galatti. Yeroo akkam fayyadamna fakkeenyota akkamii hojii fayyadamuu dandeenya kan jedhu kanarraa eegaluudhaan haa ilaallu. So fakkeenyi jalqabaa kun maal jedha? This food is good jedha. This food is good. Eekni isaa akkuma agartan kana nyaanni kun gaariidha jechuudha. Kataanu, you are a good friend jedha. You are a good friend. Pronunciation isaa akka sirrii boodarratti deebina. Amma akkuma namni kaan dubbisutti haa dubbifnu. Okay? Maal jenneen isa kana? You are a good friend jenne ati hiriyaa gaariidha. Okay? Yoo hiriyaan keessan gaarii ta'e maal jettaniin? You are a good friend. Okay? Isatti aanutti yoo dhufnu. He is a good boy. He is a good boy jennaani inni mucaa gaariidha. Okay? So amma immoo akka uummanni addunyaarra jiru yookiin internationally akkaataa jarri kanneen fakkeenyonni kanneen itti dubbifamutti haa dubbisnu amma. Okay? This food is good kan jenneen kana very slow dha jechuudha akkaataan itti dubbisne. So akkam goona this kan jenne this jennee eegalla. Food is kan jedhu yeroo reduce ta'u jechuudha yeroo walitti butamu yookiin contract ta'u akkam ta'a. This food is good. This food is good. Asirratti SC qofa dhiifannaa jechuudha. Aayeen achi baddee jirti. This food is good. Jedhamee na hojjal tokko. This food is good. This food is jettanii is dirree hin baasinaa jechuudha waan biraatii miti. Okay? Iccitiin biraan jiru jechuudha iddoo kana. This food is good. This in egalaadha. This akkan jenne. Okay? This food is good. Maalin jedhe? This food is good. Video kana al tokko dhaabuudhaan na wajji jedha. Jettanii? Well done. Bareedaadha. So, katti aanu you are a good friend jedha. Kana akkam goona. You are ka jettu ati ka jettu kana maal haa irraa hir'isnu asirraa yeroo dafnee dubbisnutti tanaa si haa kaasnu in kun haa haftu wal bira finnee jirra yaadaani. So akkam ta'a you're okay, a good friend, a good friend. You're a good friend. Maal ta'e you're a good friend. Dafnee irra deebinaa jennu you're a good friend. Bro, you're a good friend. Okay? Ati hiriyaa gaariidha. Boleessoo ati hiriyaa gaariidha jechuun jirta jechuudha. Okay. Isatti aanu he is a good boy kan jennee adda babaafne akkami walitti deebisna. He's a good boy. He's a good boy. Okay? He's a good boy. Yookiin immoo he's a good boy. He's a good. His ayadu deebisna jechuudha. He is kayetu reduce goonee maal goona? Okay, reduction jedhaniini ni irrifamte jechuudha.
So his ta'a jechuudha. He is ka jedhu. He's a good boy yookiin immoo he's a good boy. He's a good boy. Okay? He's a good boy. Inni mucaa gaariidha. Okay? Asirratti fakkeenyota kana steepiin itti aanoonni isin gootanii fakkeenya ijaan agartan kana xiqqishuma jijjiiruudhaan himoota biratti jijjiiruu ni dandeessan. Jechuma tokko qofa keessaa jijjiiruudhaan gara hima biraa geeddaraa deemuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kuni this food is good ka jedhu maali jijjiiruu dandeessan? Food ka jedhu asii baasuudhaan maqaa kana irraa qayyaruudhaan food ka jettu maqaa nyaata saniif kan namee mitire. Food ka jettu asii baastanii waan biraatiin bakka buustan akkam ta'a? Fakkeenyaaf bishaaniin bakka haa buusnu. Bishaanii yoo bakka buufne foodii kana this water is good. Okay? This water is good. Akkas ta'a jechuudha. Isa kana immoo you are a good friend ka jedhu fakkeenyaaf friend asii haa baafnu. Father ka jedhu asaa finnu. Okay? Namni abbaan isaa gaarii ta'e tokko. Okay? Abbaa isaatiin maal jedha? Dad. Okay? You are a good dad. Okay? Yookiin immoo you are a good father. Okay? Namni haati isaa gaarii taate immoo akkam jedha? Okay? Mom, you are a good mother. You are a good mom. Okay? Ati haadha gaariidha jechuu danda'a jechuudha. Okay? Yookiin immoo obboleettiin teessan obboleettii gaarii taate obboleettii gaariidha jechuudhaaf you are a good sister. You are a good sister. You are a good brother. Okay? Akkas jechaa deemtu jechuudha. Isa kana immoo kan ilaallu ta'e akkam jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf boy ka jedhu girl itti jijjiira. Girl. Okay? She gootan bakka kana isheen. Okay? She's a good girl. She's a good girl. She's a good girl. Good girl. Okay? Diinni baddiiroo sana maal gootanii? She's a good girl. Okay? Yookiin immoo she's a good girl. Isheen mucayyoo gaariidha. Okay? Gara 52ffaa yeroo dhufnu bad jedha. Faallaa isaati jechuudha. Asirratti mataa keessa yoo isin dhufen beeku maalii fi saffisaan fakkeenyaaf isa reefu san good jechuun gaarii jechuudha. Bad jechuun badaa jechuudha yookiin waan hamaa jechuudha. Jechaadhaa saffisaan dhibba keenya guutuu maaliif hin dandeenye? Ilma namaa kana keessa memory lamaatu jira jedha warri psychology-dha. Long term memory and short term memory jedhamti. Memory yaadannoo waan akkuma mobaayila keessa jiru kana jechuudha. Kan sammuun namaa irratti waa qabachaa deemtu gosa lamaatu jira. Short term memory ka jedhamtu kan waa yeroo gabaabaa qofa irratti qabannee okay dabarru jechuudha. Long term memory ka jennu waa yeroo dheeraadha kan irraanfanne jechuudha irratti qabachaa deemna. Wanti yeroo gabaabaa kun wanta akkamii? Waan sammuun teenya gatiin kennineef okay wantoota hasawa adda addaa ka guyyaa irraa dhageenyu waan qalbiin kennineef okay san hunda short term memory irratti qabamaa deemti. Wantoonni nuti bakka guddaa kenninuuf qalbiidhaan dhaggeeffannu okay hundi isiitu eessarra galaa deemti long term memory irra galti jechuudha. So yeroo bad jechuun badaadha, good jechuun gaariidha, ishii jechuun shii jechuudha jechaa deemne short term memory keessa galaa jedha. Maaliif fakkeenyota adda addaatiin babal'isne okay gadi fageenyaan ibsatti kannaadha sammuu keessa yoo akkasi gadhoofne malee wantoonni barachaa deemnu kun hundi badaa deemte jechuudha. So akkasuma wajjiinu fakkeenyota hedduu itti kannuu fi babal'isnee ibsuu wajjiin ni baddi jechuudha. Namni wantoota baratu kana wanni barreeffatuuf okay deebisee ilaalaati wanti ati barattu kun short term irraa gara long term memory akka dhuftu gooti jechuudha. Okay? Yeroo dheeraas keessa teessee akkasi fayyaddu jechuudha. Waan barreeffatte san deebitee yeroo dubbisaa deemtu gara eessaa ofu jirta short term irraa gara long term fidaa jirta jechuudha. So barumsa barattan hunda okay waan amma viidiyoo kana keessa barattanii fi viidiyoo biraatii fi barumsa karaa biraatii argattan hunda barreeffachaa yeroo deemtanitti
deebistanii carraa dubbisuudhaa yookaan argattan ta'e garama oofaa jirtanii gara hanga lubbuun jirtan wantoonni sun isin fayyadutti oofaa jirtan jechuudha. So kanaaf please yeroo barreessaa jedhamtan barreessaa viidiyoo kana hojii shaakalaa yeroo jedhamtanis akkasuma hojii shaakalaa isin jedha. So jabaadha, never give up, abdiin kutiraadha. Let's back to the point. Gara qabxiidha yeroo deebinu bad jechuun maal jenne? Not good, wanta gaarii hin taane bad jedhaniin, yookiin wrong, wanta sirrii hin taane jechuudha gabaabumatti, yookiin immoo hamaa jechuudha. Walumaa galatti bad jechuun badaa jettanii yoo qabattan wal fakkaataa miti, bareedaa ta'a jechuudha. So waan gaarii hin taane hundi waan badaadha. Okay, so fakkeenya kana hojjaa ilaallume. The weather is bad jedha. Maal jenne? The weather, kana weather jenne dubbisna, is bad. Haalli qilleensaa hamaadha jedha. Okay, badaadha. Okay, dafna jechuudhaaf the weather is bad. Essuma qofa hambisa asirratti akkuma reefsan. The weather is bad. Haalli qilleensaa hamaadha. This is a bad idea. Kana idea jenne dubbisna, yaada jechuudha. Kuni yaada hamaadha jechuu jira yookiin yaada badaadha. So namni tokko yaada badaa yoo kannate atis yaada kan yaadni kee yaada badaadha itti ibsachuu dandeessa jechuudha. This is a bad idea. Okay, akkami jenna? This is a bad idea. Kuni yaada hamaadha, yaada gadheedha. Okay, akkasuma fakkeenya sadaffaatiif ka xumuraa. So he is a bad man. Akkami gabaabsina? He's a bad man. His jettanii dhuma isas easy dho'istanii. Okay, essi qofarraa hambifattanii. He's a bad man. He's a bad man. Inni nama hamaadha jechuudhaaf. Okay, so fakkeenya kanneen akkuma reefu yeroo agartanitti gara waan biraa jijjiiruudhaan. Okay, fakkeenyaaf the weather is bad ka jedhu garam jijjiiruu dandeessan, haalli qilleensaa badaadha ka jedhu. Fakkeenyaaf jecha weather jedhu kaariin bakka buusame. The car is bad. Okay, the car is bad yeroo jennu konkolaatichi okay hamaadha yookiin badaadha. Okay, isa kana immoo garam jijjiiruu dandeessan. This is a bad idea ka jedhu, idea ka jedhu yoo asii baastan jecha biraa tokko maqaa biraa tokko fiddanii yoo as buustan fakkeenyaaf maal fiduu dandeenya? Jecha harree jedhu fidame iddoo kana. Okay, donkey. This is a bad donkey. Okay, kuni harree gadheedha jechuudha. Okay, fakkeenyaaf isa kana olaalle he is a bad man. Inni namicha nama badaadha jechuu jirraa miti. So fakkeenyaaf isa kana obboleessaan bakka buusaa. Okay, he is a bad brother. He's a bad brother. Maal jenne? He's a bad brother. Okay, namo she gootani. She's a bad sister. She's a bad sister. Okay. Okay, namo barsiisaa fiddanii bakka kana buustan. He's a bad teacher. Inni barsiisaa hamaadha, gadheedha, gaarii miti. Okay, whatever it be. Amma immoo pronunciation keenya xiqqisha sirreeffachuudhaaf waliin haa dubbisnu al tokko. The weather is bad. The weather is bad. This is a bad idea. This is a bad idea. He's a bad man. He's a bad man. Okay?